Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan isiniin jirtu hordoftoota biratti argamtan har'aan tanaa wanti isin garsiisu jechuudha. Namoonni hedduun wifi laatoonni akka isaa bira dhaqee saayibni isaa bakka wifi hin jiru haa jiraatu. Wifi kanatti naa galchi jedhanii koodiin beekamu isaaniitti naa galchee jedhanii dhalaa taate saayibtitti sii bira dhoodhayte paaswordii kana naatti galchii jettee yoo isin gaafattu wifi ani hin beeku warraatu beekaanu isaan waanta naatti galchee jettiin kana hundarraa furmaata ajaa'ibaatiin isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Har'aan tana wifi feetu beekii baadhu hin rakkattu jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti YouTube channel kiyyaa subscribe fi like fi share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa walumaan gara barumsaatti adeemu. Mee amma wifi tokko odoo paaswordii hin beekin akkamiin saayibtitti sanarraa moobaayilii isii fuutee ittiin koppii godhachuu dandeessa waliin haa ilaallu. Amma ani wifiin kiyya fakkeenyaaf keessa jiraame amma qabeetu wifi kiyya kana forget godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kun akkuma agarta wifiin kiyya hin jiru. Mee ani irratti haadha'u koodii na gaafate jechuudha. Kanaafuu ani moobaayilii saayiba kiyyaa biraan jira waan ta'eef akka fakkeenyaaf nama saayiba isaa bira jirutti isin hojjechaa jira waan ta'eef maal gootu moobaayilii saayiba kan keetii kana wifi irra galte jechuudha. Kan kee kanas akkuma kaisaa wifi irra galtee dursa maal gochuu qabda? Dursa asumaan akkuma amma isinitti agarsiisu kanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf moobaayilii sana akkasii amma gara wifi keessa galee jennaan maal godha? Amma kana seetingii isaa irra cufaafta kan kee yoo mallattoo gubbaarra jirtu roga afur qabu kana argatan jedhu tuqaa sadiin tana cinaa gara bitaatiin jirtu waan tana irra dhooyina kaameraan akkuma kana nutti dhufe isaas kan gara gadii kanarra gara bitaarra jiru kan wanti jiru kanarra cuqaasna jechuudha. Isa QR koodii kan jiru kanarra cuqaasna jechuudha. Waliin haraallu amma kunaan irraan cuqaasa irra cuqaaseen jira maal gootu kaameraa kan ol qabda kuno akkuma argitan wifiin daariktiidhaan qaajee nuuf seene jechuudha. Kuno odeeffannoo koodii takka hin barreessin jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya warroonni wifiidhaaf rakkachaa turtan hundi keessanuu garanaan kooppii walirraa gochattanii wartiin wal gargaaruu dandeessu jechuudha. Barumsa har'a qabannee isa lama jechuudha. Tokkoffaa irratti bilbila yookaan jaalalleen kan keessa hordofaa jiraate akkamitti ofirraa beekna yookaan jaalalleen kan ta'e telefoona kan akka tasaasarraa fuutee koodii itti galchuudhaan si hordofaa jiraachuu isee akkamitti ofirraa beekna. Okay, waliin haa ilaallu gara barumsa kiyyaatti waliin haa deemnu barumsa marsaa lammaffaa irratti. Foon nambarii keessan irra galtu akkamitti akkaataa ofirraa ilaalan irraa eegalle jechuudha. Kana gootu ida'amee takka urjii irratti ilaalan jechuudha. Kun akkuma argitan eenyullee nu hordofaa hin jiru naan jaa jechuudha. Kanaafuu maal godha amma mee akka namni hordofaa jiru telefoonuma kiyyaa isinitti agarsiisu jechuudha. Itti galchee jechuudha. Fakkeenyaaf jaalallee xiyyaatu telefoona kiyyaarraa fuudhaa jennu fakkeenyaaf telefoona kiyyaarraa fuutee maal gootu urjii jaha takka urjii gooti. Asirratti fakkeenyaaf lakkoofsuma nama tokko itti galchu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa jaalallee kiyyaa fakkeenya isin godhee itti galchu 063 ni qaban Somaaliyaa keessa jiru 063 7465
Ifama lakkoofsa kana isa sammuu keessaa qabu miti hin ta'in jechuudha. Ifama 0636249 jechuudha. Akkanatti lakkoofsa kanatti galchee maal godha bilbila jechuudha. Mana maal naan jaa call forward in reply useful naan jaa. Guutumaan guututti telefoonni kun to'atamee jira naan jaa jechuudha. Amma akkuma reefu sanii waliin deemnee haraallu gara reefuutiin jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtanii lakkoofsa kun viidiyoodhaan waa hundaanuu akka asirratti hordofaa jiru ni agarsiisa jechuudha. Akkamitti baafnu lakkoofsa kana nama kanaa jechuudha. Karaalee hedduutu jira. Urjii 222 Akkuma asirraa argitan nama kana guutumaan guutuutti jalaa baafnee jira jechuudha. Akkaataa hedduutu jira akkaataan itti of jalaa baasuu dandeenyu. Ammas garuma wanti keenya kan duraatiin jaa takka goonee bakka jaareef urjii goonu kana soldumatti yoo hojii jiru ta'e honooti. Amma lakkoofsi reefuun kana asirra galchisan akka na hordofaa jiru sagalee fi waa hundaanuu na hordofaa jira jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kan reefuun tana waliin ilaalisan jechuudha. Asirra galchisan kan na hordofaa jira 6249 honooti. Akkana itti galchitan guutumaan guututti akka telefoonni kun na to'achaa jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Ammaan tana lakkoofsa kana balleessuuf haa jennu. Lakkoofsichi kun amma bilbila jaalallee xiyyaatu na hordofaa jira jechuudha. Yeroon itti galchu quban qabu bakka isiitu narraa fuudhee telefoona isiicha galchee jiru fakkeenyaaf ustee kooduma kana barreessitee kana eegana hordofaa eegalta sekoondii 20 jechuudha. 20 na hordofaa jirti jechuudha. Kanumaaf hordoftoota kiyyaa haala kanaan koodii kana itti galfatuudhaan if jalaa balleessuu dandeessu jechuudha. Koodiin isin itti balleessitan isa kana jeetiin ture isin. Bisa main tekan itu enggak. Orangnya berkode. Kalau forwarding service connecting.
hordoftoota kiyya kanumaafuu koodiin ofirraa balleessuudhaaf haala kanaan goone kun allow restless sky is full nuun jechaa jira. lakkoofsan guutumaan guututti if jalaa balleessinee jirra jechuudha hordoftoota kiyya. koodiin inni itti balleessan haash masalaal 00 lama jechuun isiniif irra deebi'a. haash 002 haash masalaal. warra caqasnu akkuma agartan guutumaan guutuu badee lakkoofsa reefu san laallu immoo waliin haa laallu. lakkoofsa reefuun kana jenne san guutumaan guututti badee jira jechuudha jala. Akkasii kanamaaf hordoftoota kiyyaa namoonni waa hedduudhaaf rakkatan hundinuu akkanatti akkatatti ofirraa bartan isiniin jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya jechuudha. Akkasii barumsi har'aan tana isiniif qabadee dhiyaadhee kanuma fakkaata. Asuma keessatti dhiifama waliin warroonni firii kooliin nuuf hin galle jettan tokkollee ni jirtu. Warroonni sistamni kaan nu galee jira garuu akkaataa itti baayilaansii qarshii kaardiitti harkatantu nu galiin warreen jettan asumaan barumsa kanarratti isiniif dabala jechuudha. Kunoo ammaan firii koolii kiyya kan dheengaddarraa isin barsiisaa jiru waliin seennee jiru jechuudha. Ani amma baay'ilaansiin kiyya guyyaas hordofee akkasitti wanti hin goone waan ta'eef baay'ilaansiin kiyya 19 irra jira jechuudha. Akkuma asirratti agarsiisaa jiru waliin adeemnu. Mee jalqaba boodarraa isin eegalchiisu firii koolii kana beeksisa dhiifama kilaas. Amma firii koolii keessan yoo kanatti jalqaba irra cuqaastee bantu gubbaa kanarra geet firii kaardi kan jiru kanarra cuqaastaa alaamaa mallattoo diimaa firii jiru kanarra cuqaasna jechuudha. Yeroo irra cuqaasta kun harka isaatiin nusitti agarsiisa. Jalqaba cheekii kan gubbaa kanarra goota kan lamadaas akkasitti ammaan isarratti haadhu akkana shir godhe maal naa kana kaardii naaf ergee jira jechuudha. Akkuma achirratti argitan ammaas lamata viidiyoo naanneessee kaardii dabalataa naaf ergee jechuudha. Haga saantiima 5 jechuudha. Kunoo beeksisa adda addaa saddufa beeksisa akkanatti xiyyaannoo kana saantimni kiyya amma 20 ga'ee jira jechuudha. Akkuma asirra argaa jirtan geet bakka mallattoo diimaa kanarra jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan geet sinjaa kun bakka mallattoo kanarra cuqaastu irra cuqaasna waliin geet irra cuqaasna ammas kun viidiyoo beeksisaatu nutti dhufa. Amma viidiyoon beeksisni kun nurraa dhumatu ni eegna jechuudha. Kanaafuu viidiyoon beeksisni kun dhumate booda maal goona asiin irraa deebina jechuudha. Asirra cuqaasta jechuudha. I can swear, I can joke. I see what's on my mind if I drink, if I smoke. Akkuma agartan amma irraa deebina jechuudha. Duubatti deebina asiin xiyyaa kanatti irratti duubatti deebina. Kun kaardiin kiyya 22 jechuudha. Amma hordoftoota kiyya hin ta'uun gorina irra deebiidhaan laalaa waan takka xiinxaltanii herregate deebitanii suuta laallataadha. Sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kun ammas irra cuqaasaa beeksisaatu natti dhufa. Kun sekondii 20-30 akkana siifana jechuudha. Ammas sitti lakkaa'u beeksisni kun teessee eegda. Kan tidak misalnya santai macam teman apa itu. Nanti amma irra deebi'eetaan geet start amma geet startiin kunii fi mallattoon diimaan kun asirraa badu isin ittuma deddeebistan yoo barbaaddan asirra cuqaasna mallee deebinee akkuma reefu kaardii beeksisni lama kana dhufa.
kuno kanamnya juga tidak pagi juga sampai tidak tidak kartu yang kena bagian menggunakan share atau video yang untuk terus video karena ada salah atau menggunakan share video yang kena terus hilang dari kartu kan itu ini kan bisa karena ujung dia makar sih misalkan adalah kan seperti dalam menawalkan mengaku marga itu seperti kan bermata nama ya lah Kadang game aja di demi apa? Regret missing good business opportunities? Unreliable quality? High MOQ, high fund risk. Don't miss your opportunity again. Download Alibaba. Some sellers offer free samples. Low MOQ requirements. Minimizing your cost of trial and error. Selected trending products. Don't miss your opportunity again. Download Alibaba. Nah, Hey friends, if you want to stream Free Fire or any mobile game from your phone, I have the perfect app for you. That's Turnip. With Turnip app, you can stream on YouTube, Facebook, Twitch, or any other platform at 1080p HD quality for free. Kena setelah bahasa ama fakanya kardi hiolin ailalu. Big demi afure santima santama itu dah. Nak masalah kayak itu. Regret missing good business opportunities? Unreliable quality? High MOQ, high fund risk. Don't miss your opportunity again. Download Alibaba. Some sellers offer free samples. Low MOQ requirements. Minimizing your cost of trial and error. Selected trending products. Don't miss your opportunity again. Download Alibaba. Video kalau sekian di salah KF tadi cuma tuh teman gue tuh eksi mono gue teman gue tuh terkadang dia dikdami shantai jadi curah tuh tadi ya amma me akamit bil tuh ya kardi ya lama afsad ya furwalit tekabat terkanan da wudaf amma Somalia akhi siram orang Ethiopia bil badana sarra tani la cosa nama Ethiopia nama fakanya nama Ethiopia jirutti mil bilaju khaysa tieme nama Ethiopia jiru salla ko salala ma fakanya bani dukana ma shaka jinjo kono Ethiopia na fakata asarata jakaso kono ko jirutti fi kodi chitis na kala juras dua no fundar raichudo ama fakanya nama askay sa takot hadalu ano bailansing di dimension amala tekore juda akasi barum saraga desini da dor tuftu takhiya khana fakata amma gabarum sabirati walil fidinu appin isakhanati original lisan daga tanan sinin ja khana sarar gajir tankana juda appin isakhana irke gabu fatam boda kaisate hindaga tanan sinin ja al tafayida masatu bayita kasal para kan ma for tuftu takhiya nafana turuq sanif kudor fadan sinin ja agad masalan takhiya khan birotinan dorti unit Nagati kasama.